waan hin taane samiitu hixansan waan akkasiin godhamu nuti waan akkasiin goonullee dhiirri baalee dubartii baalagee hin fuudhu dhugaa sitti maan never ever abadan hin fuudhu dubartii baalagee miti dubartii ebaluutu waliin jiraate ebaluu tana jaalatte ebaluu tana wajjin akkana ta'aa jirtii beeku hin fuudhu dhiirri baalee maal jettaati kan hin amantu yoo amanuu baattee na dubbisi kootu kijiban oofina miidiyaa irra deemtanii hin fakkeessina maqaa maayikiitiin naggaaddanii miidiyaan dhiphisina dhiira yoo taate na wajjin kootu dhiirummaa qabda birrii kana nyaadhu abbo kootu mallaqa kana nyaadhu siin jaabar kootu tiniin birrii Itoophiyaa 50 nyaadhu abbo kootu kaayiroo keessa yoo jiraatte kunoo mataa profaayilii kiyya kana gattuki foloo godhadhu keessaan na barreessi wallahi maqaa rabbiitiin sii kakadha birrii 50 sa'atii takka osoo hin bulchine bakka kana taa'ee bilbilaan amma yoo ati viidiyoo maayikii tokkocha fidde jechuudha. Ummata Oromootillee maxxansu sitti maan. Sooshaal miidiyaa kanarrattillee baasu sitti maan. Ibsishaa mucaa akkana bareedu kanaa miti. Nama isaa gadi yoo ta'e maayikii mucayyoo akkana bareedu tanaa miti. Nama isii gadi yoo ta'e nuti dubartii kalaallu bifaa miti. Kabajaa isii ilaalla. Naamusa isii ilaalla. Maalummaa isii ilaalla malee nuti dubartii baalagee fuunee hin beeynu. Hin fuunullee gara fuulduraatittis. Dubartii teenna yoo isiin guyyaa takka akkana gargaltee dhiira isiin biraan irratti ilaalte. Akkana garagalee salaaman gaafadhu maal jettaati dhiirri baalee akkasi hin beekan waan akkasi dubartii takka biraa deemte akkana laalan dubartii osoo isiin sin fedhu jettuun ittillee booyuu hin beekan warwaachuullee hin beekan kadhachuullee hin beekan waan akkasi naamusuma uumamuma isaanii keessa waan akkasi hin jiru dhiirummaa qabda kana na wajjin godhuu dandeessa yoo maayikiin bilginnaa qabaatte yoo akkasiin jettan san viidiyoo maayikii jiraate ibsishaa anatu dhaaba abboleesso hin rakkatii waan takka wallahi maqaa rabbiitiin sii kakadha feemasummaa yoo taate ibsishaanis feemasiidha maayikiinis feemasiidha ibsishaan maayikii irraa wanni barbaadu jaalala qofa si galtee dunyaallee isirraa hin barbaadu feemasummaa yoo taate hordoftoota 800 qaba ibsishaan maayikii yoo taate ammoo ibsisha irratti feemasiin taatu isiilleen kaleessa feemasiidha dunyaa yoo taate hundi isaaniitu dunyaaf waliin jaalatan innis biyya biraa jira isiilleen biyya biraa jirti nama dalagatee jijjiiruu danda'u lamaan isaaniitu dunyaafillee miti jaalalaaf wal jaalatan jaalalaaf walitti hajaman walitti rabbiin nu haa qabu jedhanii wal jaalatan garuu isin propagandaan isin ooftan ololli isin ooftan likkitaraadha abbaa feete siin jedhaa bar ebaluu adde ebaluu dhiisi dhiira taate meeshaa rarraafattee sirraa socho'u kottu ana wajjin dorgomi ibsishaa fi maayikii anatu addaan dhaaba sitti maan anii nati argitu kun ibsishaan kenna waan hin taanetti san dhiifnu dhugaa sitti maan haadha takka jala sagal jedhan gara kenna sanitti yoo mammaa kan sii galtee dubartiin haadha takka jala sagalii jedhan yoo maayikii rakkinna isin jettan kana qabaatte anaa kootu birrii 50 fudhadhu nyaadhu 50 birrii Itoophiyaa birrii 50 nyaadhu kootu sii kakadhe wallahi jedhee sii kakadhe maqaa rabbiitiin ani ilma muslimaati maqaa rabbiitiin kakadhe wallahi billahi jedhee kakadhe wallahi 50 sii galchaa kunoo osoo akkana na laaltu bilbilee risiidii ummata Oromootiin maxxansa garuu gaafa ati viidiyoo isiin harkaan geette qofa viidiyoo isii ammoo akka isin gootan san hin godhan akka isin Facebook irra maxxansitan san hin maxxansu akka isin TikTok irra maxxansitan san hin maxxansu yoo ati viidiyoo isii qabaattee na ergite birrii tee 50 ni fudhatta viidiyoo ibsishaadhaanii ergaan ammuma kanallee waadaa siiseera nuti baalagee jaalanneen beeynu takkaa taarika keessatti manaa fi ka barbaadnu malee niitii namni ka barbaaduuf dubartii namni ka barbaaduuf halkan takka wajjin bulee chus jechuun ifi miti nagaatti jechuun ifi miti manaaf barbaada jireenya isaa guutuu wajjin dabarsuu barbaada si galtee dhiirri teenna dhalaa namni biraa jaalatu yuun hin feetu dhugaa sitti hin feetu maaliif jennaan gara keenya sanitti qalbiin dubartiitu nama tokko yoo bira jiraatte sanumaa dhiisi akkasi seerri dubartiin nama biraa wajjin yoo isiin jiraatte isumaa dhiisi hin safaatin hin maraatin hin caqaaqamin dhiisif
Isiin achi garagaltee nama tokko dabalamtaanaan qalbiin dubartii takkattiidha. Isumaa dhiisi malee afaan bantee jala deeme ansi jaaladhe, ansiif maradhe, ansiif caccabe wii jetteen booyin. Dhalaan nama tokko jaalatti. Dhalaan onnee takka qabdi. Onnee takkattii san nama tokkoof kenniti. Deebistee ammoo yoo ati galganaa ganama halkanii guyyaa dhaabattee waa'ee isii yaadde isiin quba sin qabdu. Asumaanuu Muhammadoon kana isiniif himuu danda'a. Yoo akkuma jettan san maayikii fi ibsishaa addaan baasuu barbaaddan ragaa qabatamaa yoo qabaattan viidiyoo maayikii yoo qabaattan viidiyoo natti ergaa hin rakkatinaa hin cinqaminaa hin dararaminaallee hin azzabaminaallee of hin cinqinaa diqqoollee ibsishaa anatu bilbilaan dhaaba ibsaan Faransaay jira yoo mara jabaatte ammoo baabura jiran san keessa seenee Faransaay dhaqee gurra isaa qabee itti argisiisa mucayyoo tanan fuutuu hin jaani gurra isaa akkana qabee gaafati viidiyoo naa ergite. Sigalte hin qabnu waan akkasii never ever hin jiru waan akkasii nu birallee hin jiru waan akkasii illee hin barbaannu dubartii takkattii jaalanne san taqun nagarii qabdu jaalanna ibsaa fi maayikii wal jaalatanii jiran isaantu wal jaalate garuu isin warri waan takka hin beeyne sammuun keessan kun hin dalayne ijoolleen kun feemasii ta'uuf kana godha warra jettanii yaaddantu jira abadan no. Ibsaan miidiyaa kanarratti tiktokii kana keessa jechu gama feesbuukaatitti fakkeenyaaf feemasummaa isaa feesbuukarra yeroo duraanii hin jiru jechuu dandeessa. Tiktokiin kun akka gaafa dhufeeti ani osoo tiktokii kanatti hin dhufin waa'ee ibsishaa kanaa feesbuukarra quba qaba feesbuukarra dhagaa ture. Maayikiinis akkasuma feemasummaa isiin kan argatte akka isin amma gootan kana viidiyoodhaan yookaan ganda namaa tuutee viidiyoo nama ol baasee propagaandaa daladeetii miti. Jaalala isiin ummata isiitii qabduuf ummanni isii feemasii godhe. Jaalala isiin ummata isii biraa qabduuf ummanni Oromoo feemasii godhe malee viidiyoo wayii qabaattee maarree qabaatteetii miti. Wallahi isii kakadha. Sabboonaa maarree jettanii maarree jettee obboleesso lakkoofsa kiyya kunoo Profeesar Ahmad Cululleedhaan. Yoo maayikii rakkin akkasii qabaatte ibsaa nutu sinirraa dhaaban maraatiin hin cinqamina samiin tuqina. Samiin tuqina. Dubartiin miidiyaa kanarrallee guutte dachii kanarrallee guutte bareedumsaan tamaayikii caaltus dhaabbataan tamaayikii caaltus waan hundaanuu ta'isii caaltu guutte fakkeenyaaf yoo akka dhalaa taate kanaafuyyuu dachiin balleessinaa dachiin dhiphisinaa rakkoon akkasii yoo jiraateen waliin dubbadha ibsaan mucaa kenna mucayyoon teessan maayikii yoo badii akkasii qabaatte waan akkasii yoo isiin dalagaa turte natti ergi anatu dhaaba ibsa. Maal gootaa cinqamta maal gootaa hoolaa taatee miidiyaarra fiidee afaan banta kottu birrii 50 nyaadhu viidiyoo naa ergi viidiyoo sanuyyuu tolaa miti mallaqa nyaatteetiti bara viidiyoo ka ergitu ana qofatu laala viidiyoo san ana qofatu laala ragaan viidiyoo sun qabatama ta'uu gaafa ati mallaqa kee argatte. Ibsishaan ammoo waan akkasiisa yoo maayikiin kanaan dura dalaydee viidiyoo isin nuuf ergitan maayikiin fuudhu ibsishaan. Isinii galaa dubbiin. Maal jettan kanarratti yaadni keessan maali? Dhugaa sitti hima. Gonkuman fuudhu. Akka amma namni garii yoo isin akkas goota yoo ibsishaan maarree dhiise ani akkas ta'a. Badiin jiraannaan badiirratti namni nama deeggaru kamuu hin jiru. Nama badii qabu nama kamiifuyyuu harka na cabacabuun balleessaan balleessaadha bakka isiinis carraa bareeda barbaaddi innis carraa bareeda barbaada jaalala isaan lamaan jidduu jiru jaalala miidiyaatii wal jaalatan waan biraa wajjin hin dalayne ijoolleen kun rakkinni yoo ka jiraatu taate ibsaan kenna nutu dhaabbata badii inni itti deemaa jirurraa nutu dhoorka isinii galaami. Namni waan barbaade dalaguu danda'a waan fedhe ta'uu danda'a. Dogoggoratti garuu abadan waliin dhiifnu. Nuti dubartii takkatti ilaalee dubartii qalbii qabdu fuuna. Ta isaa kabajamtu, ta isaa ajajamtu, ta isa malee dhiira bilaan laalle. Isinii gala akkanaaf qeerroon dubartiin teenna niitiin tiyya namalee nama biraan laaltu dhugaa siif himaa yookaan quba kana ija isii keessaa fuudhee akkana ija isii keessaa baasee lafatti darbaan. Takki lubbuu kiyya bakka gootichi artistiin Oromoo biyya kanatti raawwate san hin beektanimi
dhiirri keenya akkasi halkan takkatti dubartiin nurratti bilginnaan dalaytu halkan takkasiin jaa sakandii takkaaf yoo isin taane assalaamu alaykum saniin gara kaanitti niitiitii jettee gadi baateen safaattu dhugama jirtu isinitti himaa maafi heek dhugaan jirtu adii siif himaa jira baran dhiirummaa akkasiittuu nu keessa jira onnee kennatu akkasi jaalattu na waliin teetti osoo na jala jirtu ammoo badiin dalaytu yagutoo miti jaartiin nama hallanyaadha bar si galtee addunyaa kanarratti dhiira da'iifa jechuun kan quraanni rabbiillee dubbate kan aayata rabbiitillee dubbate dhiira osoo jaartiin isaa jalatti zinaa dalaytu jaartii isaa waliin jiraatu quraanni rabbiillee hin abaare dhiira akkasii dayyuus jedheen minal dayyuusiin jedheen abboo maal jettate dhiirri gadheen dachii baalee keessatti hin dhalannes hin dhalattus amma boodas maayikii nuti qulqulluudhaan beeyna jaalala guddaa isii qabna jaalala amma isin jettan propagaandaa isin ooftan kanaa miti jaalala qulqulluu isii qabna isii saba isii jaalatteef qulqullummaa isii qabna garuu yoo ibsishaadhaaf badii akkanaa mucayyoontu yoo qabaatte natti erge obboleesso viidiyoo isii natti ergi birrii 50 nyaadhu viidiyoo isii ana qofatu laala anatti aansee ibsishatu laala arguun amanuudhaa jedha ummanni oromoo viidiyoo photoshoppii yoo taates ni beeyna nu bareechine isin dura miidiyaa kanarra turre akka keessanarra miidiyaan jalqabne photoshoppii ni beeyna viidiyoo dhugaallee ni beeyna garuu viidiyoo dhugaa viidiyoo maayikii yoo jiraate anatu dhaaba ibsisha waadaa fudhadheera kunu na ergaa viidiyoo birrii 50 teessan fudhadha si galte birrii 50 fudhadhu wallahi dhugaa siin jedha birrii 50 Itoophiyaa fudhadhu garuu waan dhugaa barbaanna waan haqaa barbaanna kanaaf jecha wanta akka wan darsiisanii ta'uu qabu namoonni dhiiraa kamiifuyyuu jechuudha jaartii teessan irratti dhiira ta'a argama sheemii nama qabsiisina hin boo'ina yoo jaartiin teessan gabbaatee nama biraa jala hudduu qabatte afaan hin banina chaawu jedhiin deemi dhiisiifisuma takka gabbaatee nama biraa jala deemuu isiin jalqabnaan maalitti goota abboo ati jaartiitii jettee bira teettu namni bar jaartii namaa yagutoo jaartii ofii yagutoo kennatu hin jiru addunyaa kanarratti dhiira akkasii dayyuusan ta'ina piliis niitiin tee guyyaa takka badii isiin gabbaatee dalayte taanaan assalaamu alaykum si xalaaqee jedhiin abboo sadiin rabbi qabuun si xalaaqee jedhiin yoo nikaarraa qabaatte yookaan ani ammoo jaartii yagutoon barbaadu jaartiin tiyya qofaa dhiira akkasii dayyuusa rabbi si haa baasu jedhiin geggeessi chaawu jedhiin nagaatti abbaa barbaadde jala qabadhu garuu ani dhiira akkasii miti jedhii geggeessi firra bakka isiin gaafa gadi baatee badii akkanaa dalayduu mana ofii diidee miti ati wanni isii jala deemtee isiin borti abadan sii kakadha dubartiin gadi baatee guyyaa takka zinaa jalqabde taanaan osoo ati haga feete gorsi irraan deebitu dhiisi namichuma sani obboleettii tiyya haga wajjiin jiraanne har'a booda assalaamu alaykum nagaatti anaa miti dhiirri osoo ati jala teettu ka biraa itti fayyadamu jaartiin ta abbaati quraanni rabbi illee namni jaartii ofii irratti hin duune jedha bar du'iyyuu jedha shari'aan maal jettaati hin dhageenyeesin quraana rabbi shari'aan rabbi niitii teetii irratti du'iyyuu jedha bar iddee barattan beelladoonni bosonaatu irraa wal dhoorgatu maal jettarisi bineensuma bosonaa kana laalame harree jedhi saree yeroo gaana jalqabdutti bineensummaan bosonaa ummanni isin waan mataan isin hin dalagu harreen maan ardaa keessa galu isin humaar jettaniin kuni yeroo harree takka wanni hin jiru haga humna isaatiin harree san ciniineetuma irraa ari'ata bar saree yoo laalte sareen mataa ofiititti saree gaana itti jiru sanitti hin dhiisu saree biraa irraa ari'ata akkamitti ati osoo jaartiitii jettee waliin teettu osoo niitii teeti jedhee namni biraa beeku isiin fiddee nama biraatii kenniti kuni dhiira dayyuus minal dayyuusiin jedhee quraanni rabbi abaare san keessa jirta Muhammadoo dhiira akkasiin ta'ina abadan yoo si jaalatte isiin waan akkasiin dalaytu
Gaafa gadi baatee sirratti badii jalqabde dubartiin sun si jibbitee jirti. Gaafa gadi baatee nama tokko wajjin ijaazaa bu'uu jalqabde dubartiin sun sirraa abdii murattee jirti. Atillee isiillee carraan rabbi si haa baasu nagaatti jettee eebbistee tabiraa barbaadachuudha. Yookaan amma nam tokko akkamiin yaada beeytanii har'a dhiisti bor dhiifti jedheetumaan takkaaf lama kakkabalee maaliif waan akkana dalaydaa? No. Isii wallaahi kaballaati kabalte kana qubaayyuun qabdu. Qubaayyuun qabdu. Qaata gadi baatee ammallee fiddee itti kennite. Kanaafuu falli tokkochi jiru gaafa isiin nama tokko wajjin bilginnaa dalaydee qabatamatti agarte geggeesse obboleessoo xalaaqi niitii ta'e abada yagutoo ittiin dhiisin. Wallaahi kuni dhaamsaan ilma dhiiraatii dhaamu dhibbaa isinitti hima. Dhiira hundaaf mana kiyya diigaa maaree kiyya diigaa abadan musiibaa guddaadha kun. Abboo akkamitti diqaalaa namaa horatta osoo akka tasaa ta'ee dubartiin tun qaama isii irra duudi jiraate namichi kun dirgim godhee itti ulfeesse daa'ima namaa guddisuu barbaadda diqaalaa abbaa tokko. Abbaa warraa jaarsi ebaluusii ka itti dhalchu nama biraati. Seera kam keessa jira shari'aa kamtu kun isin ayyameesin? Maal jechuudha? Niitii namni biraatti si ulfeesse ati ilma kiyya jettee ilma nama biraa qabattee teetta. Kanaaf dhoorgaadha. Jaartiin teetee qofa. Gaafa isiin gadi baatee sirratti badii jalqabde geggeessi xalaaqi. Lubbuu isii baasuudhaaf seerri isin dhiisu beeki. Mucaan miskiinni biyya Jarmanii keessatti mucattii lubbuu balleessee mana hidhaa jira. Taajuu shurrubbee. Badii kanaan mucaan goota, mucaan jeeqna. Maqaan nabadee waliin dhiifnu jedhee lubbuu fi tittillee murteessee waan akkas taane dalage jechuudha. Kanaafuu lubbuu namaa balleessitee mana hidhaa seentee ciisurra obboleettii tiyya nagaatti chaa'u. Amma namoonni tokko maal jedhanii jiru amma kanaan dura yoo dhaga'u jaartii tiyya ebalu na jalaa fudhatee akkana itti fayyadamaa rabbii jedhii harkaa naa buusi laa hawla wala kalafarraa dhabamsiisan si obboleessa kiyya isii miti. Wallaala akkana akkamitti ati jaartii gabbaatee namni biraa itti fayyadamu naa deebisaa jettee bootta obboleessa. Maal mataan sin dalagu? Matammaan sin dalagu yaa abboo. Maaluma matammaa kee kana maaluma rabbi si kenna. Dubartii rakkina dubartii qabda jaartii naa soqaa jedhi abboo. Ta'inni si jalaa baasee Muhammadoon itti taphatu kanaa naa deebisaa jettee barbaadda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله من الديوسين اسم عليك لفنا نقرتو وبلسو هما اسين قبضتون اللي قبضي وفين قوهم سين جلي tokkoma siin jedha gowwaan ta'in daartiin tiya yoo deemte tabiraan argadhuun jedhin yoo tun nabiraa lixxe tabiraan jirtuun jedhin abadan guuttee dachiin kun marti dubartiidha. Idde kajaarsa dhabee taa'u isaa ban qabu. Gowwaa taatee tana jalaa deemte harkaanaa fuudhaan jedhin osoo balaan buutee iyyuu ofitti hin deebisin nama dhukkuba qabu ka galgalaa ka nama dubartii qayyaru yookaan dhukkuba si qabsiifti iyyuu maalitti goota? Dhukkuban taane si qabsiiftu iyyuu dhukkuba HIV AIDS dhibee daddarbaa garagaraatu jira qaama namaa kana keessa. Niitiin tee gabbaatee badii tokko dalayte taanaaniin ebaluu naa deebisaa jaartiiti isii malee jira. Rabbiin dhaba si haa godhu dhaba mi'ati. Bututaa ilma dhiiraa maqaa nyaate akkana kana. Dhiisaa ta'e isin jalaa deemte itti haa fayyadamu kam itti fayyadamaa jiru dhiisi. Tabiraa barbaadadhu abboo gowwaan ta'ini ati. Maal jechuudha zabanaarra dubartiin kumaatamaan biyya ambaa keessa guuttee jirtu kumaatamaan biyya keessa guuttee jirtu. Akkamitti jaartii ta'e tasi jalaa baatee bilginnaa dalaytu naa deebisaa ittee boottaati. Iddee kuni miskiinummaa akkami jechuu? Maalitti goota osoo deebisanii illee isiin halkan si raffistee gabbaateetumaan qaxaqqatti. Maalitti goota dubartii akkana? Osoo ati ribarra jirtu isiin gabbaatee waan barbaadde hojjetti. Bakka takka badii jalqabnaan hin dhiisi dubartii deebisuu hin dandeessu irraallee of duuba deebisuu hin dandeettu osoo homa feetellee gorsitee wayita asiin itti himtu asiin keessaa jigeesi qubaan qabdu dhugaa sitti hima nu gaafadhaa waa maraa isiin barsiifnaa yaa ummata mataan hin dalayne. Wayita ati asiin itti himtu asiin keessaa jiga. Badii akkanaatitti hin deebiin amma booda waan akkasiin godhin isiin qubaayyuun qabdu. Isiin iyyaan isii eessa jira gurbacha san bira jira. Istirateejii akkanaatiin akkasina godhee aakshiinii akkanaatiin akkasina godhee aaksiinii akkanaatiin na xamadee isii haa xamadanii ofirraa arii. Tabiraa barbaadadhu. Gowwaan ta'inaa piliis. Maqaa dhiirummaallee nyaatina dayyuusallee hin ta'ina. Diina rabbii beeyna jettan yookaan
akkaataa shari'aa rabbii beeka jettanii shari'aa rabbii jaartii teessan irratti lubbuu teessan wareegaa jedhe. Aarsaa barbaachisu kafali jedhe shari'aan abboo. Yoo dadhabde ammoo xalaaqi jedhe. Ilma namaa lubbuu balleessurra haga dandeessu garuu nam tokko dhufee giddiidhaanuu jechuudha. Ka isiin fedhaan kennitee miti beeki. Ka namni giddiidhaan dhufeetu jaartii teetirratti osoo ati humnaan faasii dhumee nama waan akkasii barbaadu jiraami haga lubbuun tee dirasiin baatu deem jira shari'aan. Isin ammoo ganaa takaatee isin jala deemte ebalu akkas ta'e naa deebisii ebalu naa deebisii. Wallahi kuni miskiinummaa guddaadha waan akkanaa kana keessaa baya. Namni kamuyyuu ilmoon dhiiraa an kana isin gorsa. Jaartiin teessan gabbaatee badii jalqabnaaniin irraanfadha. Irraanfadha ittilleen hajamina akkanallee garagaltanii ilaalina. Abadan sitti hima. Gizee masan irraa gadi ba'i. Anaafati irra booda waliin hin jirru. Atis namichuma deemtee wajjin tabtab godhaa jirtu san wajjin tabtabii kee itti fufi. Anis tabiraa barbaadadhaa haga waliin jiraanneef. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nagaatti. Nagaatti ciao. Maali isin akkamitti haga yoomitti salphina keessan dadhabna. Ana amma gizee tokko namni gariin na bilbila. Abboo jaartiin tiyya takka akkana taatee ebaluun tokko jala deebi. Ari ofirraa gabbaasi. Gizee sanirraa iyyuu manatti hin galchin. Iddii akkamitti deebitee mana keessi waliin jiraatte asii gabbaatee baalayitee geessite deeme asii jedhiin. Bayi mana kiyya. Baalagee akkanaan barbaadoon. Yalla wuci. Bakkuma isiin dhufte sanit deebista sappoortii. Dhugaa sitti maan. Baay'ee natti dhagama yeroo namni gariin natti dawwalee waan akkanaa natti baay'ee asiin irraa deem badi dhabame asii dhaba rabbi si haa godhu safara kiyya amma boodan dhufin salphinna isii addunyaa mararratti osoo hin taane gadi baasee maatii isiititti bilbiltee maatii gaafa jalqaba yoo maatiin isii beeke intalli teessan badii akkanaa dalaydee badi asii jettaan bakka ofirraa ariita. Akkas godhuu qabda malee akkas taatee bor iftaan sirroofti abadan hin sirrooftu. Dhugaa sitti man gowwoomin. Takka qammaftee agarraan osoo waan feete taate hin sirrooftu. Gowwaa taatee bor sirroofti. Isin takka qammaftee jennaaniin osoo dachiin tun garagaltee hin duuban deebitu. Waa'ee dubartiin beeytaniisi. Miskiina jira dhiira miskiina jira dhiirri takka wanni nagare takkatti moo'ii fuudhee achumaan yoo isin gabbaatee badii dalaydullee kadhatee ittuma warwaatee wajji jiraatu jira. Obboleesso wallaahi hin kadhatin kuni salphina guddaadha siif. Diqaalaan sirra dhalata gaafa diqaalaan sirra dhalate diqaalaa namaa guddista habiibi salphinna kun dhugaa sitti hima namni si arrabsa kuni bar mucaa'ee baluuti kun bar mucaa'ee baluuti siin jaan ufi garuu jaarsisi maal abboo salphinna kana qabu kanaafi ani maaliif kana maraa kaase namni gariin dayyuusa nama seetanisi ati meeqa fuute yeeramsi awwalii galatti jaartii 10 fuudhe obboleesso jaartii 10 kudhannanu akkanatti fuula isii kana keessa dhaya ciao taanillee asiin akkana dhaya takkatti narratti bilginnaan dalayne takkatti guyyaa takka isiin akkana gargaltee dhiira tokko laallaan funyaan isii qabee balbala gabbaasee itti cufee ari'aan deenjiru qaldiin akkasii sii galte deebaal jechuu kanaafi akkasitti hubadha garuu jaartii teessan irratti qaldii dhiisa wallahi dhugaa isinitti himaa. Maal abboo salphinni akka Balxazaar san barbaaddani balxaani beeytaniini Balxazaariin odoo kaabinee fi kadiireen teettu dubartii isaa waliin gahe jaartii guutuu waliin gahe dubartoota guutuu dhiira akkasii dayyuu san ta'ina gaafuma tokkocha jaartii ta'e miidiyaa kanarratti dib sii godhan jechuudha miidiyaa kanarratti guyyama tokko dib gaafa san dachii moosamis si liqimsa gaafa akka Balxazaar san viidiyoon gadi yaa'e gowwaa dhiira akkasii dayyuu san ta'ina. Ragaa wajjin isinitti himna argaa jirtan kuno waan Afrikaa keessatti dheengadda dalagan sini galee kanaaf jecha guyyama viidiyoon si bira ga'e qofaa ufa waalamoo ufa ajjeesan jedhin lafuma jala jaartii ta'e mastanqaqaa uf eeggannoo intalli tun gara maasoftii maali oduun isiin ooftu kontaaktii eenyu wajjin qabdi nama akkamii wajjin haasofti telefoonni isii kun akkamii shari'aa meeqa qabdi. Kabiyya araba garuu rakkisaadha. Maaliif jennaan ijoollee dubartii namatu hojii biraa isinii galcha isin gara marattuu rakku. Rakkina guddaa keessa jirta. Maaliif jennaan dubartii nama biraatti hojii galcha. Namni hojii galchu kuni waan inni ittiin galchu akkaataan beektan. Kanaaf yoo dandeessan ijoolleen biyya arabaa jaartii teessan ofii hojii galfachuu yaala. Biyya faranjii keessa waan akkanaa hin jiru alhamdulillah. Ciqic maafi.
Yoo isin bilginnaa jalqabdellee bakka saffoorti gize masan ifaan ifatti beeytaa jechuudha. Achi booda addaan deemtan nagaatti. Ka biyya Arabaa kun wanni nama rakkisu xiqqoo isii maali beeytanii? Ijoollee kana dallaala jira, dallaalli ijoollee hojii seensisu. Biyya Arabaa kana keessa illee turee jira. Waa'ee biyya Arabaa bareechee beeka. Rakkoon kunis baay'inaan kan dalagamu biyya Arabaa keessatti. Ijoollee kana fuudhanii wayita hojii keessan dallaallummaan kun faatii nama jala garagalee ijoollee kana dubartii namaa kana haasofsiisa. Kanaafuyyuu yoo dandeessan dubartii teessan ofii keessanii hojii galfachuu. Sanirraan dabree rakkinni akka amman isiniin jedhu kana yoo argitan lubbuu isii osoo hin baasin geggeessa. Osoo maqaan isin hin badin. Wallahi dhuga basiritti. Amma Ramziin kun faatii Suudii keessatti waan jarri dalai duun beeku I don't know. Akkaataa inni itti amma Ramziin hin fuune na fakkaate warra Suudiiti. Suudii kana keessatti tokko dheengadda gaafa amma viidiyoo Baltazaar sanan poostii godhe 40 ga'ee jira ara tokko. Dubartii 40 gaadhee dheesu. Jabaateera sun Baltazaariin ta'uu deema. Viidiyoo waraabne natti fakkaata. Kanaaf jecha waan akkasii irraa qusadhaa amma yaada keessan isinirraa fuudhuun barbaachisaadha. Akkami yaada kennachuu barbaaddani? Yaada kennachuu barbaaddani. Isa dhumaa irratti waa'ee ibsishaa fi maayikii irratti ijoolleen maayikii irratti duulaa jirtan. Ibsishaa fi maayikii jidduutti jibbaa jaraa qabdan. Yoo waan qabatamaa harkaa qabaattan anatti as kootta. Waa'ee ibsa anatu mas'uulummaa irraa fudhata. Hin booyinaa hin cinqaminaa maraatinaa samiillee hin tuqina. Qallaaliidha jechuudha. Yoo waan takka harkaan qabaanne ammoo kijiba propagaandaa osoo waan feetan gootanii jara addaan deebisuu hin dandeessan. Addaan dhaabuu hin dandeessan. Gatii kanaafi wanti isin harka jiru yoo jiraate qabatamatti natti ergaa anatu qabatama isinii godha. Qabatamatti natti ergaa. Samiira. Oye.